obboleessa keenya Alaamuddiin congratulations jennaan baga gammaddee obboleettii ta'e takkatti osoo ati quban qabne surprise goote riskii gurguddoo dhumaan qabne rabbitti haa hannuun jaan. Wanni jawo malamaan jaa obboleettuma san achumatti rabbiin riskii tanaa minta biraalee rabbitti haa hiduuf isaa kanammoo faayidaa rabbii haa godhuuf. As ga'uu isaatiif baga gammadee congratulations isa jechuun barbaada. Baga gammadee jennaan. Akkasuma obboleeyyan isaatii fi maatiin isaa hundinuu baga gammaddan. Itilleen baga gammannee har'aan tana gaa obboleettiin isaa ta'an bu'aa bahee hedduu keessa wajjin dabre. Kunoo surprise nu gootee nutilleen of sadadamnee. Surprising jechuun amaan. Kongaraa baga gammadee hawaasaaf gammachuu fidee onnatti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota Riyaad Callaa Official. Dhiyeenya kana waliin raabannee jirra. Akkuma beekamu viidiyoo biraa viidiyoo haaraa adda ta'e qabannee walitti deebinee jirra. Dhiiroo mata dureen viidiyoo keenyaa maali? Mata dureen viidiyoo keenyaa maali? Maal godhu yaa? Video musdure video kenya surprise ida. Surprise ida akkuma beekamu obboleettii keenya kabajamtuu fi jaalatamtuun Samira Ibrahim obboleessa isaa qaalii kompiitara surprise goote barataadhaa baratee xumuruu isaatiif gammaddee gammachuu isaa keessa kompiitara surprise isa goote jechuudha. Sababa inni barumsa xumuruutiin kompiitara surprise goote. Surprise kanaaf gaafa nootu laptop illee kalee asii bifaarmaan gadi mul'atu bitaa oollee amma kunootu t-shirtii tokkos daleennee waliin akkasitti surprise goona viidiyoo kana share walii godha hanga dhumaatti nu waliin tura. Assalamu alaikum. gammadee hawaasaaf gammachuu fiddee onnatee sababa diidee itti dhaaqabe waa yaaddee konkolaa baga gammadee
hawaasaaf gammachuu fidee onnatee sababa diidee itti dhaqqabde wayyaadde rakkooleef yoom takka harka qannitee guddinaaf onnattee ceetee gubbaan galtee hin jenne yeroo takkallee ani biizii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Jirra jirtu akkam jirtan ashama harka fuunee isiniin jechaa obboleessi keenya barumsa isaa kan rakkoo isa mudattee fi waan isa mudate hunda sababa isa qunnameef jecha kan jalaanafin barumsa isaa baratee asiin gahee jira. Congratulations isaan jenname. Congratulations jaamme namutu. Congratulations jaamme. Isinis congratulations jaan. Congratulations. Biyyaa fi mataa isaatii fi haadha abbaa isaatii fi waa hundaafuu namaa isaafillee barumsa isaa bu'aa qabu rabbiin isa haa godhu isaan jenna. Kanaan wal qabatee sababaa inni barumsa isaa asiin gaheef jecha isaaf gammadanii surprise isa godhaniiti jiran. Mee nama surprise godhe kana beekuu ni dandeessaa? Oh my god. Surprise kana garuu ni beekuullee hin danda'u. Mee yaali mee? Yoo ni fi shakkeefaa malee. Shakkiin kiyya garuu akka milkaa'u xiqqoo shakkiin hin qabu. Hayyee mee maqaa isaa nu dha'uu ni dandeessaa? Maqaa isa mooliiroo. Isa moo'isiin jedha. Isa moo'isiin jedha. Isa moo'isiin jedha. Mee ji'ati? Isuma hin jedha. Isa? Isumaan jedhe. Isa? Isiidhaan jedhu maqaan kiyya. Isiidhaan jedhu isa jirti. Isi obboleettii kiyya Samiraa Ibraahim. Okay. Eessa jirti? Eessa jiraatti? Biyya Arabaa jiraatti isin. Biyya Arabaa jiraatti isi surprise godhe jechuudha. Ni shakka garuu mirkaneeffadhee illee hin beeku immoo. Isiidhaan shakka akka akkas gootu. Mee Sufiyaan waan godhame san qabatee beekuu akka danda'uuf mee? Harkaan qabatteeti yoonii fi beekuu dandeesse. Surprising kun yoo beekte ati keessa hundafu kennaa dingataa jaaniin. Mee waa yaali mee yaali ati. Hoggaan laaluu isuma. Ammaasis namni san akkinuun jee nuuf himee. Yoonii fi maqaa kiyya na dha'e maqaa kiyya na dha'e kennaa kiyya kanaas beeke naa kennaa fi yookaan ammoo gurgurtaniiti maallaqa naa deebistanii jaanii mee ati maqaa nama saniitis dha'uu qabda kanaas beekuun dirqama surprise kana argachuudhaaf kennaan kun akkas hin dabarre. Kana yaa hoggaan laaluu. Garagalchii ilaalee gama hundatu. Kompuutara mana fakkaata. Jetteere? Kompuutara mana. Dhuguma kompuutara? Jiddeedatti? Dhuguma jiru. Hayyee mee kunoo. Beeki gaa kanaas. Mee rabbi si haa milkeessu. Rabbi si hin dabarsin. Mee yaali mee? Yaali mee? Nama beeki gaa nama beeki amma argachuudhaaf kompiitara hayyee kompiitara ta'uu si jenne gaafii waannaan ati badhaasa kana argachuudhaaf nama maqaa nama sanii beekuu qabda. Maqaa nama kannaa kana siif kennee beekuun dirqama ta'a. Maqaa nama kannaa kannee. Kana siif godhee namni kun ati nama shamaraatiitti gan nama shamaraati miti nama dhiiraati kennaa kana kan siif kenne. Oh my god. Akka ati shakkiteettis yoo ta'e kan dhiiraati miti kanuma lalaatiin shakka waan sanitti geelee obboleettii xiyyaa taatullee wanni shakko kabiraan jiru isaanii irraa achiin kun ba'u.
Ay nama san nama shakil san maqaa isaa dirqaman noo dha'uu danda'u qabdi. Nama san maqaa isaa ni dha'uu qabdi. Maqaan geelee yaa obboleetti biyyaa san sifuudhaan se'a. Isi Samiraa teenya isaa achiin ba'u. Samiraa kana isatti walduu na itti walduu online irra karaa isiin amantii kana hordofti. Karaa amantii kanaa wal baruu dandeessa. Ayyee Sufiyaan mee akkam jettan duba harkatee jira? Kennaa kana kenneef hin arganne. Hanga gize argatutti nu deebisa. Deebuu qaba. Xiqqishoof keessaa barbaadi xiqqashoo mee? Asitti amanuu namni kun waan itti amaniiti abaluutu naa godhee jettee nama waan kana sii godhe yoo himte kennaan kun keeti yookaan akkuma namni sun nuun jee ni deebi'aaf. Yookaan ni deebi'ama. Waan kanaatti akkuma alatti ijaarsi isaanii achi si deebisnee sirraa hina. Kana waan bira nama biraa shakkoo isaan lamaan hin ala biraanii godha jee jaati. Jettee jettee gaa? Shooritti aman. Akkasii haa banamu? Badhaasni? Mee isaan dura isaan ajaan haa obboleeyyan keenya kun akkamii haa banamu badhaasni isaa? Haa banamu yemmuu. Harku qaba inninis? Harku qaba. Harku qaba jettanii? Hayyee si argisiin lagaafirraa. Raban ay surprise. Why dari ko ni? Iya silipin sudah mo hida tanapa. Surprising jechuun amaanaa namni kennaa dingata abalu qiyyaaf naa kan jee nama kan waan ta'eef Sufiyaan harka lamaan qabi kabajaadhaan kan hinaaf inni harka lamaan naannoo fa'aa fudhata. Galatoomaa obboleeyyan kiyya kan kana naa godhellee baay'ee takkaa hedduu takkaa gammadee akkama taniin quban qabneen na gammachiisanitti isaanillee tan quban qabneen gammachuu caaltu rabbi haa kennuuf hin jaa. Isinillee warra kannaa kan akkanatti isaan irraa taqabbalee naangee isinillee galatoomaa hedduu takkaa isin jaaladha hedduu takka naaf galatooma. Ayyee. Mee kanas bani achi kan. Kompiitara dura bani. Kompiitara nu barsiisame. Akkatti baneessi. Allah. Kaameramaan gamana siqi qottu. Qottu as. Kaanin qottu kaameraa. Kaameraa kan kompiitara fiti. Congratulations. Baganaaf gammadde obboleessa koo lubbuu ati guyyaa arraan tanaa ga'uudhaaf hedduudhaan gammadi. Rakkoo meeqa dandamtee obsitee arra gahuun kee baay'ee na gammachiisa. Kennaa kana kan siif kenne an obboleettii tee Samiiraadha. Kennaan kan yoggaan siif kennu gammachuutu natti dhaga'ama. Congratulations Alaamuddin Ibrahim. I love you. Akbar. Masya Allah.
Ayyee maashaallah. Obboleettii akkanaa qabaachuun milkii dhagaa. Obboleettii jechuun haadha lammadaati jaan. Obboleettii akkanaa baga rabbiin siif kennee suma kanaa baga rabbii si godheen siin jaan. Alhamdulillah Maashaallah sirraa jeetiin jira. Mee maaltu si dhagahame kannaa kana waggaa obboleettiin ta'e kanatti siif kennitu maaltu si dhagahame mee? wallahi hedduu takkaan gammadee gammachuma kanaa kan jee muurraan beeku waan inni hin eeyne kanaas ni godhama jeetis waan inni shakkeessi miti kan hoggaan yeroo ni fe'ee bilbila naa kannan bakka waan akka achitti dhufeetuma nama barruunis malee waan inni kana shakkeellee miti beektaa. Okay. Bilbilli kun sirra bilbila si dawwalamaa ture bilbila si dadhabeeyanii bilbila na erganii kalee dawwaleefi ture. Ayyee. Bakka akkuma tasaa ga'anii isa waliin milkaa'uu hin dandeenye yoggaan galu. Har'a kun har'allee eegumaan taa'u jedhee bakka akka tasaa ta'e ammaan tana ka'uun dirqama taanaan obboleessin irra dawwalee teessoo ka'ee dhaabbattu deemu jennaan bakka waan obboleessi godhuun dirqama taa'ee fakkaat jiru ka'ee dhufe kana garuu waan hin eegine akkanumatti isillee tan hin eegin rabbiin gurguddoo isiin kun qabne taddiinii fi duniyaa waliin rabbi haa kennu fi Amiin amiin amiin. Maashaallah. Obboleessi keenya gaa akkuma barumsa fixuu isaatiif obboleettiin isaa irraa gammaddetti inninis kunootu akka ajaa'ibaatti isirraa gammadee jira. Kennaan obboleettiin obboleessaaf har'aan tana goote obboleessa bira kuttee nullee akka ajaa'ibaa garaa kana nu gootee nu gammachiiftee jirti. Akkuma beekamu inni nama har'aan tana barumsaan eebbifamee eebba isaarratti kun hundi godhamee fi naa fi Sufiyaanii fi hundinuu warri fitatees jiraachuun mala warra akka keenya kaammaan tana eegalee jiru kanaaf waa beeytu as keessatti nama qunnama waa hedduutu as keessa nama qunnama kana hunda dabarsuun isaatu waan ajaa'ibaati. Mee dhaamsa tokko jabaa sirraa eeggan dhaamsa jabaati barumsa kana bakkaan gahuudhaaf takkoo waan nuutaa dhaamsa tokko haatinuuf dhaamtu. dhaamsiniin isiniidhaan barbaadu barumsa keessatti rakkoo hedduun nama qunnamaas akkuma yeroo gammachuu jiru yeroo gaddaattis ni jira. Kana hundaa'u wanni isiniidhaan obsaa barbaachisa waa hunda irratti obsuun dirqama waan ta'eef obsumaan isiniidhaan yoo waan namni obse waa hunda ni tarkaanfata waan ta'eef obsuu rakkoo irrattis ta'ee bal'oo irrattis shukrii rabbii galchuu taanamoonni isiniidhaan. Mee kennaa har'aan tanaatii fi barumsa xumuruu obboleessa keenyaatiin wal qabatee mee obboleessa keenya Sufiyaan mee dhaamsa tokkoof. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله جتا نسقو يا الران كان أرجو هي في الدوتا كان جمدي أكسما أمانة كرا جوابا عن نبرجيسي أصول نيتنا ناس نبرجيسي akkasuma amaanan bakka gahuu isii alhamdulillahi rabbil aalamiin agartanii isinis narraa gammaddanii innis gammade namni amaanaa kana kennes akka gammadu isaa fi hiriyoottan isaa warra waan kana hojjechuu irratti aarsaa hedduu fudhatan hundi isaanii akka anaaf gammadan asumaan isin galateeffachuu barbaada hundi isaanii saahibban kiyya kana jiranii fi kanas hin jirres saahibban isiitillee kan achi jiran kammoo wajji aarsaa guddaa fudhatan hundi isaanii hedduuta kanaaf galatooman isinin jaa saahibban isaas kan immoo irraa hafanis kan waliin jiranis akkanaaf gammadan abdii guutuun qaba waan ta'eef kanarratti mee barnoota kanarratti ati waan si qunname rakkoo si dhufe waan obsa kee akka amma naaf dhaamanitti akka wal dubbisnee achirra naa himanitti mucaan kun maatii keenya keessaa nama gaariidha. nama diin irratti illee akkaan jabaati nama amantii kanas jabeeffatee barnoota kana irratti illee beelahee dheebodhe osoo hin jenne osoo maatii of duba deebi'ee akka ijoollee zabanaatitti of duba deebi'ee maatii isaa hin rabbashne asiin gahuu isaatiif hedduutu akkaan gammadetti mee ati waan gama kanaatirraa maal qabda? Akkuma obboleettiin biyyaatti yeroo baay'ee beektaa namni tamaarummaa jireenyi tamaarummaa waa hedduu si gaafata. Kanarraa yeroo silaa bal'oon nuttees akkuma silaa yeroo dabarsinee yeroo rakkootis keessa keenya kan nama argu keessa rabbii waan ta'eef obsinee akkuma silaa yeroo taanii sanitti namnummaan nu waliin jirus akkuma silaa nurratti hin beeknetti keessuma keenyaan ofitti wanta goone
dawallee maatii jinkuufis waan silaa maatiin sakkaataa irra jirtu waan beekuuf obseetuma hanga silaa yeroon sun wanni sun dabartu obseetiin itti dhiisee bakka irratti sabrii shukurii galchaatuma dandeeyee aseemee alhamdulillaahi guyyaa irraa kana geenye takkanaatiif alhamdulillah. Ayyee asirratti namni ati galateeffattu maatii kee keessaa saahibootan kee keessaa namni ati galateeffattu eenyu faadha? Maatii tiyya haadhaa fi hundaan hangafee rabbiif galannee haa ga'u. Achiin booda itti aansee haadhaa fi abbaa kiyya obboleeyyan kiyya maraa'u. Isaafuu obboleettii kiyya Samiiraa Ibraahim. Akkaan namni waa hundarratti yeroo mara bakka bu'ee obboleettiin haadha lammataa ciisan. Waamuma dhugaatii obboleettii guddoo qabaachuun hedduutu akka nama boonsaa. Obboleettii yeroo ati rakkoo himattittis ta'ee yeroo bal'ootis waan yeroo mara isiin siif dhiphatti waan ta'eef akka malee hedduutu akka isiidhaan galateeffachuu barbaada rabbii gaditti. Maashaallah. Gama saahiboo ta'uun keetiin warra as keessatti aarsaa fudhatan kana keessaa namni as dura galateeffachuu barbaaddu eenyudha? Saahibban kiyya hedduudha. Hunduma isaaniitu galateeffachuun barbaada. Abaluu yoo injii maqaa dha'etti waan baay'atuuf jecha hundummaan hiriyoottan kootii martinuu baga gammaddanii baga gammannee walumaanuu baga har'a geenyuudhaan. Saahibootan isaatis warri arraan tanaa asitti isaan waliin argaman ni jiranii. Isaan hundinuu takka takkatti as ba'anii isaanillee congratulation jaanini obboleettii isaatiitiin illee thank you jaanini waan isaanii dhagahamellee haa ibsatan gammachuu isaanii obboleessa keenya. Duraan dursee obboleessa keenya bu'aa bahii hedduu keessa dabree beelaa fi dheebuu rakkoo garaagaraa obsee as ga'uu isaatiif baga gammadee congratulation isa jechuun barbaada. Itti aanee maatiiwwanii fi firoottan isaa hunda dinqisiifattoota isaa hundaanuu gammachuu obboleessa keenya kana baga agarree baga walumaanuu gammannee jechuun barbaada. Faamilii isaa obboleettii isaatiin illee baga gammaddee gammachuu obboleessa keetii bu'aa bahii isaa waggaa meeqa itti dadhabee aarsaa itti kafale innilleen aarsaa itti kafale kana baga rabbi si agarsiisee jechuun hin barbaada. Innilleen nuti akka saahibboota isaattis waggaa 3 obboleessa keenya wajjin kan wal dhibnee wal barre biyya garaagaraa irratti irraa yoo wal dhibnee wal barre barnootuma waliif fidee waliin barsiise. Inshaallah. Walumaan barnoota xumurree jechuudha. Kanaafuu nuti hiriyoottan isaa kan as hin jiralleen kan qaamaan bakka biraa ta'anii sagantaa kan hordofaa jiran hundinuu baga gammadanii jechuun barbaada. Innilleen nama baay'ee akkuma nu badduuttis faamilii isaa keessan beeku isumarraa ilaalee akka nu badduutti nama hedduu obsa qabudha. Saahiba gaariidha jeetiin tilmaama. Kanaafuu baga gammadee walumaa galatti baga guyyaa irraa kana gahee milkii gurguddoo irraan rabbi haa ga'u hin jedhu. Maashaallah. Maashaallah waan isa dhugaati gaa. Sufyaanoo. Naafiyatis gaa inshaallah akka isaanii kanatti waliin. Warraqaawwan keenya abdii murmuun. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee keessatti arraan tana eebba guyyaa gammachuu obboleessa keenya Alaamuddin saahiba keenya qaalii baga gammaddee jennaan. Akkasuma obboleeyyan isaatii fi maatiin isaa hundinuu baga gammaddan. Nutilleen baga gammannee arraan tana gaa obboleettiin isaa ta'an bu'aa bahii hedduu keessa wajjin dabre. Kunoo sarpiraayis nu gootee nutilleen obsa dadhabnee hanga imimmaan ija nu barutti hedduu takka gammannee raajii ajaa'ibaa takka keessa gallee jirra. Akkasuma gaa obboleessa keenya Alaamuddin hedduu jaalannaa hedduu kabajaa akkasuma maatii isaa keessatti illee hedduu isaanillee jaalatanii kabajaa isaa nu agarsiisuu isaaniitiin hedduu gammannee gammachuu hanga qabne nu dhagahamu jira jechuudha. Saniifuu baga gammaddee obboleessa keenya congratulation. Ammallee dabalataan. Gama shamarraniitti illee yaada isaanitti jiru
gammachuu isaaniitti dhagahame haa ibsatanii gammachuu obboleeyyan isaanii kanas warra boodatti hafuufis warra barnoota irraa boodatti hafuufis waan isaan dhaaman asumaan inshaallah mee ati maaltu sitti dhagahama? Salaamu alaykum. Ani gama fayyaan wanni nutti dhagahame gammachuun na dhagahama. Garuu gammachuu kana akkaan jeemullee hin qabu. Wanni hin jiru malamaan jaa obboleettuma san achumatti rabbiin riskii tanaa minta biraallee rabbitti haa hiduuf. Isaa kana immoo ka faayidaa rabbii haa godhuuf isii saniif. Maashaallah. Dhaamsa bareedaadha sumaanii Samiraanis Amina akka jechuun abdiin qaba. Ayyee obboleettii teenya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Obboleessa keenya Alaamuddiin congratulations jennaan baga gammaddee obboleettii ta'e takkatti osoo ati quban qabne surprise goote riskii gurguddoo dhumaan qabne rabbitti haa hannuun jaan baga gammaddeen jaan. Obboleessi isaallee kan xumuraatis as jira. Kottu atiis. Xumurni ganana. Ayyee barataa diinii ni jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkasuma obboleessi kiyya gammaduudhaafis anis baay'eedhaan isaaf gammade. Akkasuma ta'ee maatiin keenyaa fi namni dhufteen waanillee obboleessa isaa ta'ee akkasuma isaaf gammannee asitti dhiyaanne namni dhufaanuu waliinuu obboleettiin tiyyalleen akkuma isaa gammaddee waan kana isaaf gootetti rabbii qabeenya guddaa ichumaan itti haafannuun jedha. Maashaallah. Isaanillee baga gammaddee congratulations jechuun qabdi mee dhaabbadhu mee buktakka isatti kacheetaa miti. Mee obboleessi keegaa obboleessi namarra guddaa wagga barumsa namaa fixate waan nama dhagaamaa jira mee ati wanni si dhagaame anis akka obboleessa kiyya kanatti barumsa kiyya kana baradhee haala isaa kanaan akka isaa kanatti oobsee barumsa isaa bakkaan gayadhaatu si dhagayame moo obboleessa kiyya barumsa naa fixee jira bakka jechuun mee maaltu si dhagayame? Ani na dhagahu. Ani akkuma isaa kana ta'ee isa caaluun qabaan dammo. Sirri. Isa geenye isa caalee akka isaa olitti akkaan hedduun barbaada. Akka isarraa gammanne kana daran akkasirraa gammadanii bane. Akkas ta'uu qabda jechuudha. Itti jabaadheenis akka isaatti itti jabaadhee itti obsee baradhee kan inni itti yeroo galmaan ga'uun barbaade. Maashaallah. Maashaallah waan ajaa'ibaati. Rabbiin bakkaan si haa ga'u. Yaada keegaa Rabbiin bakkaan si haa ga'u. Akka ati amma jette kanatti bakka ati itti qabatte tanaan mitiigaa bakka ati itti qabatte ol rabbiin ni beeka rabbiin si haa godhu. Obboleeyyan keenya gaa cufaatiinuu warra barumsaa barachaa jiru. Akkuma kaleessi warri har'a barumsa barachaa jirtan akkuma kaleen gaafni isin barumsa hin jalqabin dabarte san gaafni isin barumsa jalqabdanii keessa jirtan kunis dabree gaafni isin xumurtanii barumsa keessan hojiitti hiiktan dhufuutaa inshaallah. Saniifuu abdiin muratinaa jajjabaadhaa walumaanuu jajjabaannee kara fuulduratti deemuudha qabnaan isinin jaa. Meegaa amma sagantaa mee maaltu tunuu faana? Sagantaan amma kanatti kanaanu Sufyaanoo maalitti waan sadiiroo? Sagantaa kanatti aanu kennaadha. Kennaan kun akkuma isin agartanii fuuldura keenyatti jiru kana kennaan kanatti aanu waan jiru qaabunaaf shaayidha. Akkasii waan qalamaatti abdiidhaas qopheessanii hoolaatu jira. Hoolaa jiru kana waliin laalleetiti. Hoolaanis kan akka duraanitti miti. Hoolaa kana bargaa miti warri hoolaan jaalanne nu keessanii jira. Warri hoolaan jaalannes jiraatus arra dirqama kan obboleessa keenya kana dirqama fudhachuu qaban. Dirqama fudhatanii. Hoolummaan kunuu kan namni hundi jaalatu. Hoolummaan kunuu kan namni hundi jaalatu maaliif hoolaa duraanii sanirraa wanti isaan asii gad deebisaniif wanti isaan kana godhaniif akka namni akka duraanii sana hin dararamneef qoraanii fi waan tokko bobeessaa waan adda addaa isa kana namarraa akkasuma hawwan keenyaa fi shamarran keenyarraa ba'aa qallaalessuudhaaf akkana godhanii fidanii
akkasuma dhiirri keenyas dardarri keenyas yogguu ni qalla jee sanbira dabree abliinis harka muufaa jira biraan keessatti jechuudha. Namni billitatti foon adda baasuu hin beekne harka fuura fa'a. Amma san qallaalessanii akka dhiiraa fi shamarraa beekuni takka taa jechuudha. Warri muruu beekuni takka taa. Warri akkasii sana hojii dhabe. Mee itti kan itti aanu ni jira. Kan itti aanu sagantaa keeka muruuti. Sagantaa keekaati. Sagantaa keekaati gaa obboleeyyan kiyyamee keekaanu muranii. Kunootu gaa obboleeyyan keenya akkuma argaa jirtan ammaan tana sagantaan teenya karaa dhumaa deebitee jirti. Dhumarratti sagantaa keekaatti keeka muruu yaana Alaamuddin jaalaa keekni boo. Maashaallah. Alaamuddin mee waliin nu mura. Kongaraa baga gammadee hawaasaaf gammachuu fiddee onnattee sababa diidee itti dhaqqabe waa yaaddee. Kongaraa baga gammadee hawaasaaf gammachuu fiddee onnattee sababa diidee itti dhaqqabe waa yaaddee. Rakkooleef yoom takka harka qannitee guddinaaf onnattee teetee guban galtee hin jennee yeroo takkallee ani biizii laffatee halkanii guyyaa yaa'usta. Sagantaan teenya ta'arraan tanaa sapiraayisii fi koongiraajuleeshinii fi taankiidhaa fi waa hedduu dhagaa waa hedduutu har'aan tana nu dhagahamee jira. Sababa obboleessi keenya barumsa fixuu kanarratti warri viidiyoo tana daawwattan waan kanarraa barumsa guddaa akka argattan abdii guutuu isinirraa qabna. Jajjabaadhaa nagayaan turaa. Wassalaam.